Maqaan kiyya Qaabatu jedhama. Gaafiin an qabu silaa guddaa ture. Ammoo gaafii guddaa biyya adda addaa hinnaa deemtu deebistee jirta. Irra deebi'uu nan barbaachisu. Maaliif guddaa kaastee jirta. Gaafa duree jalqabdu gaafii dubbii dubbattee jira. 70 keessa hin kufne. Deebinee 93 hin hafne. Sadaffaa ammoo hinnaa kufnee jennee maaltu nurra akka gahu dubbattee turte amma eessa jirra. Gaafiin tokko kana. Ka lammataa ammoo utuu afaan Amaaraatiin dubbadhe dubbiin sun gaarii turte. Mootummaan Oromoo ka jennu ka adda OPDO'n deemaa ture adda bilisiginnaa ta'e kun seenaa Oromoo oduun fudhanna. Oromoof dubbadha jechuun akkamitti ta'uu danda'a? Kun maal jechuu kiyya? Ka durii kaasaa jira. Maaliif kaasaa? Bakka kaane hinnaa beenne gaariidha. Dubbii calanqootiif dubbii arsii irratti harka muraadhaa molee irra ga'e. Ka seenaan irraanfanne Abiyyi maal jedhe? Aafa taarikii jedhe. Ana kaakayyuun kiyya ammoo goobarra taa'ee ijoollee dhageeffadhaa dabarsaa jedhe dubbii tana. Seenaa akkanaa kana eegan fudhanne dubbii Oromoo irraa inni akkamitti dubbachuu danda'a waa'ee keenya irraa jechuudha. Ka beeku ammoo nutu beeka malee daa'immantu beeka malee waa irra nurra ga'eetiin jedhe san hin beekna. Seenaa calanqoo jechuun dhageeffannee jirra. Kaarsii ammoo keessatti akaakayyuun keenyaaf abaabayyuun keenya nu himee jira. Seenaan sun ammallee qajeelatti fudhatamuu qaba. Maaliif? Kanuu barreessu bara sanitti hin turre nu seenaa walii dabarsine malee ka barreessu warra waan ta'eef seenaan sun hin kaane. Ka ijaarame sun jigu malee nageenni hin jiru jedhan. Sun kun hin hojjetu. Amma achi kan nu duuba deebisu tokkollee hin jiraatu. Waan eennaas ol kaase eenyullee si dhaabuu hin danda'u. Kana jechuun as a humanity Amaarrillee waaqatu uume, Oromoollee waaqatu uume, gosa maraa waaqatu uume. Uumama isaa jalatti ennaa ka jiraannu taate uumama isaatiin jechuudha. ሰውን ሁሉ የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ደግሞ የተፈጠረው ህዝብ ክብር አለው። ሰው ለሰው ክብር አለው። ጃለለ ቀምነ ነው ኤኑኑ እንዲብኔ ነው ሆላን ኢሳኒ በደ አርሲ ከሰተና ቁበት ሃዳሉ ጋፈዳለ ፍረና ጃኒ ፍረተመለ ነው ኢምኔን ቤን ነው ነመጅብኔን ቤን ጃለለ ቀምነ ኡልፍነ ቀምነ ከታውቀው ሴናንኩን ቤከሜት ቆራሜት ታአኒት ifama walii godhuun kunoo biyya kana keessatti barannee jirra. Jenosaayidii warra abbaa biyyaa irra rakkoo ga'e kaasaniit dhiifama gaafatanii. Dhiifama gaafachuun baduu miti, diqqaachuu miti, dhugaa baasu. Nu ka barbaannu dhugaadha. Dubbii tana naa qabadhu Jawaar jechuu barbaadeetiin. Naa Waaqa isaa eebbisu. Atau nauf kaca Jawari baga negara nufte bagaimana hidang kisah bahasa negara nufte nuhundum tu mana hidang kisah turre atau mau baga cara kusiye aci bahasa nufte gafi ni atau gaafini akka obboleessaatti akka hayyuu siyaasaatti akka gaggeessaa qeerrootti gaaffiin sii qabu tokko hin qaban. Kaniin keessa kootti akka dhuunfaa kootitti jechuudha akka zawuduutti akkamittiin itti qeerroo feelii gochuu dandeesse qeerroon feelii ta'e jira. Qabsoon qeerroo kufee jira karaa dafee jira. Qabsoo qeerroo jalqabame kana fuutee deemsiftee
namni kuni uummati kuni si duukaa biyya alaatis biyya keessa si duukaa bu'ee baay'een itti wareegamee an biyya keessan ture waggaa 12 jechuudha asii deebi'ee biyya keessan ta'a ture waan ta'a ture ilaalaan ture kanuma tokkotti waan guddaa ta'e waan seenaa Oromoo keessatti takkaa ta'e hin beeknetu ta'e anis waan hin abjuu annetu ta'e takkaa hin ta'a jedhee waan hin yaadnetu ta'ee hin arge ija kootiin jechuudha kanuma tokkotti waan kana keessatti iddoo guddaa qabda hundumatu beekaa waan dhokataa miti waan ifaadha garuu direelii ta'eera karaa irraa jallateera akka hayyuu tokkotti anne nama siyaasaa barnoota siyaasaa guddaa barate miti experience mashaakalummaan hin qabaa ammaan boodoo maal ta'uuf jedha inni diireelii ta'e kuni maal ta'uuf jedha deebisee hin ka'a moo isa caalutti adeema moo tokko kana lammaffaanii dhaaba siyaasaa Oromoo keessaa KFO filatti adda bilisummaa Oromoos jira dhaabi kan biraanis jijjiiru KFO filatteetu miseensa dhaaba sanaa taate akka obboleessa tokkootti ofii keetiyyuu diireelii taatee jirtaa jechuudha karaa biraa maaliif miseensa dhaaba tokkooti har'a nama qeerroo geggeessaa jiru miti jechuudha garuu qeerroo geggeessaa turte akka inni qeerroon kun yeroo inni itti rasaasaan dhumu yeroo inni itti karaa bilookii godhee hojii gurguddaa hojjetaa ture kana ani ija kootiin ilaalaa ture akka nama tokkotti namooti baay'eenis jiraachuu danda'u as keessa qeerroon tachi keessa turan iyyuu as keessa jiraachuu danda'u warra isaan kun gara kamitti adeemu warra inni kaanii mana hidhaa galee jira inni kaanii bosona galee jira lollachaa jira qeerroomatu lollachaa jira so pilaanii isaanii inni ittaan hankeewoo gara kam isa jedhuun baruu barbaada fayyaa ta'aa ulfaadha. Ani maqaan kiyya Ahmad Siraaj naan jedhani Jawaar baga Rabbiin mana hidhaa san keessaa si baase baga Rabbiin wal nu agarsiise ani yaanni kiyya gaafii lamaan qaba gaafiin inni dura Oromoon manni Oromoodhaa gubataa jira dibicha qotiyyoo lafaan qotatan irraa qalachaa jiran garuu namuu killiliin waraana mataa ofii ijaarrataniiti lijuu haylii ijaarratanii killiliin biroo immoo saba isaanii eegan keenya Oromoo kun maaliif saba isaarratti duulan akkamitti irraa dhaabsisuu dadhabdan isin akka gartee baartii KFO'tti inni lammadaa waraana kaabaa wajjiin araarama fudhatanii keenya Oromoo kana hoo maaliif gurra isinii kannuu didan obboleeyyan lama gamana achi ibidda darbuus hagamasii ibiddaas darbuus obboleeyyan lama wal fixu biyyiti tuni yoo kufte laaftumatti Oromoon hoggaa wal fixxe eenyu biyya tana qabata isaan Oromoo ardiirraa fixaniiti laaftumatti seenan yaanni kiyya ati hoo gaafiin sii qabu mootummaan kun nabsee teetiif hangam takka amantii irraa qabda ati ija Oromooti Oromoon si dhabuu hin dandeessu qabbanaa fi aduu keessa osoo boonyuuti rabbiin si baasee har'a asitti rabbiin wal nu agarsiise ati akka mootii Oromootti si laallanuti
biyya sanii yoo deebite maaltu si qabata amantii irraa qabda mootummaa kanarraa amantii qabda qalamaa fi qalama tokkooni Tigree amata 27 akka shilmiitti biyya nu elmattu maqalee galchite siitu galche galata namaa irraanfatuun gaarii miti hanganumaan ja'a galatooma. Hayyee bagana gaan dhuftee obbo Jawaar Mohaammed maqaan kee Faatumaa Saniin jedhama. Gaafiin an gaafachuudhaa ka'e irra guddinna harkaa fixee jira. Garuu gaafii ciccimtuu lamaan si gaafadhaani. Gaafiin lamaan si gaafadhu dhugaadha. Ilmaan Oromoodhaa irraan tan akka baala mukatti urgufamaa jiranii. Tokko lamaa miti. Akkuma ammaan tanaan diimaan dubbatee mootummaan kun warra Tigraayii wajjin waliigalteedhaaf manguddoo ergate. Keenya gartee adda bilisummaa Oromoodhaa gaaratti hambisee sharar keessummaa irra maxxansee waliin mari'adhuu jee murteessee jira. Kana hedduutti ilmaan Oromoodhaa haati ilmoo daa'ima gara baattee du'aa jirti. Barsiisaan du'aa jira. Doktorri du'aa jira. Ilmaan namaa lafarratti hafaa hin jiran. Achiin beelti uummata keenya hongeen itti buutee jirti. Walloo Wallaggaan Baaleen Shawaan Oromoon takka gartee Booranaan Harargeen qonqoodhaan lafarra haxaawamaa jiran. Kana nama keenya gargaarsi nuti godhuu dandeenyu maali ati akka mataa keetitti hawaasa keessa deemtu kana hawaasa kana beelarra akkami baraaruu dandeenya eegartee nama jiruutiitu waan biraa fuuldura laala namni hin jirre waan biraa fuuldura laaluu hin danda'u arra ilmoo haati duutee haadha duutuu Booranatti ilmoon daa'imni irra ciistee mucha luuggatti osoo ilmaan kiyya allaalee arguu ilmaan kiyya dhumin jettee qonqoo silaa ilmaani kennitu if dhiistee ilmaanitti dabarsite isiin duute ilmoon haadha duutuu luugaa jirti. BBC afaan Oromootiin dabarsa kana. Mangistiin hogguu qofuu barbaadu. Saba fixaa jette Oromoon duraanuu maayite. Nu fixaa jira. Fixiinsa Oromoon qaama godhattee jirti. Du'a sodaa lakkisanii jiran Oromoon. Arra qeeroo kumshanitti gabbaree boojuu isaan baafne. Si waan kana karratti hojjete gaafas. Qeeroon 5,000 itti wareegame. Garuu 5,000 ol 5,000 ati lakkoo isaan kaatte malee haa ta'u ilmaan Oromoodhaa lafarra hafan an obboleeyyiin inti dhabe abbaan inti dhabe alhamdulillah garuu waan isaan irra wareegaman san xiqqasha fuulduratti arguudha jirra jeetiin abdii qaba haa ta'u ammoo dhaloonni nu jalaa dhumaa jira barsiisaan du'aa jira barsiiftuun ilmoo daa'ima gara baattee du'aa jirti kana maal irraa godhuu dandeenya hogguu kabiraatii wajjin ni mareedde jee adda bilisummaa Oromoodhaa barjoollee qeeroo karee ati ajajaa turteetu arra Gara seenee qawwee fuudhe. Ilmi namaa beek qabbana jibbee nagaa ammanii fi rafuu jibbee qabbana barsiisaan barnoota isaa lafa kaayee waan ijoollee barsiisu ibidda san jaalatee lafarraa hin fuudhu jibbanna yoo teenyes numa duunaa yoo ciifnes numa duunaa waa lamarraa murtii maali ibidda filatanii jechuu namni jaalatee har'aan tana gaara seenee qawwee kaasu hin jiru. Garuu dirqamaa itti isaan geesse qeeroo kalee ati hoogganaa ijoollee dhalattuu makluuqa kalee nuti biraayaneetu arra gaara keessaa ibidda qabatee lolaa jira. Maaltu kanaan dhufe jireenya dhaban jechuu haadha qabsaa'otaa ati gaafaas turte Ameerikaa turte haadha ta'e namni hidhaan kan jiru Tigreen arra Tigreef gaabbine boo dhugaa walitti himuun gaariidha. Wayyaaneen osoo biyya harkaa qabaattee jennee wayyaaneedha gaabbine abiyyiin hanqasii nu ga'e jechuudha. Haati ta'e dhamaan ture ati arra haati qabsaa mana hidhaadhaa jirti abbaan qabsaa mana hidhaadhaa jira obboleeyyan qabsaa ajjeefamee reeffi lafarra sharreeffamaa jira reeffi namaa kabajaadha qaba akka aadaa Oromootti safuunu cabse abiyyi reeffi namaa mana hidhaadhaa keessa ajjeesan halkan makiinaadhaan baasaniiti hallayya guuraa jiran ijoollee hidhaa keessa jirtu baasanii rashanaa jiran ilmaan namaa lafatti hafaan jiran kana beelaatiin akka qawweedhatti itti fayyadamuudha jira uummanni keenya dhumaa jira arra wanni kanaan nu gees garuu waan jennu waan biraa hin qabnu nuti Oromoon gubannee waan gubannu wallaalle gaafa duraa isin hidhaa keessa jirtan hidhaa keessa sammuu nuti ati qaamaan hidhamte nuti immoo sammuudhaan isin wajji hidhaa keessa turre qabbanaa fi qorra keessa baanee halkanii guyyaa iyyaa turre alhamdulillah baga rabbiin si baasee asiin si ga'e jaawwal nu garsiise kana irra maal dalaydanii akka kaafaa'otti hawaasa kana walitti qabdanii maal gootanii boodaaf waraana gaara jiru kanaas mariidhaan akka namtichi kun kararra deebi'u kun silaa abaarsa Oromoo jalaa una jaamba'u yoo rabbiin baasee uyi
haadha Oromoodhaa du'aa jirti daa'ima gara baatteeti maal gootanii karaa nagaa irra deebistanii gartee arraan tana karaa nagaa irra deebinee Itoophiyaa tana akka nurratti hin kufne kaafnee utumnaa jechuudha jirta. Abiyyiin gurra isiniin kennu. Naka Oromiyaa irra jiru maqaa isaatu yaamuun fedha gurra isiniin kennu. Atuu wabii lubbuuti abdii irraan qabnu amma yoo barganama deebite. Maybe ammallee mana hidhaadhaa gartee I don't know maybe qulfi fidattanii dhuftanillee hin beeknu siifi bakka laa garbaatiif. Gartee oolma dacha'uudhaaf kun beekamaadha. Arra deengedda dhayitee kompiitaratti kannite kompiitara sansiraa fudhataniiti rakkoo ati boojuu isaan baafte laallee ol si naqan. Gartee goota keenya caaluu hundee isaa dhabne gubannee akka taanu wallaalle ilmaan Oromoodhaa hayyoota gootota dhabaa jiran namni hayyuu ifii dhabu goota ifii dhabu maal ta'u isaan kufiinsaa isaan nuti arra kufnee jira Oromoon dhugaa rabbii sanitti Itoophiyaan suphituus hin jirtu obboleessa kiyya Itoophiyaan osoo suphanii akaakolii kiyya abaabolii kiyya ana akaakoo kiyya isaa qabsorra jiruun itti bare abbaan kiyya itti dabre obboleen kiyya itti dabre maajii nuti kun biyya raafacaaneeti biyya ambaatti boodaan waan kana ta'eef Itoophiyaan suphanii gartee arraan tana waliif fidanii ol kaasanii deebiteetuma bakka geessee ilmaan Oromoo keessatti hammattu amnoo shuur abdii irraan qaban yoo hammattu taate akkam gootee ati lubbuu teetiifuu murtiif irraan qabdu maybe borganama si ajjeessu danda'a. Wabii teetu abdiin qabnu akkam gootee kararra deebistee ilmaan Oromoodhaa Itoophiyaa san keessa mul'iftaan garuu joolleen arra gaara seentee ibidda harkaa qabdu obboleeyyan keenya makluuqa dhaloota nuu boodaati. Garte namuu akka danda'utti haa qabsaa'u jette atu murteessite san akka hafaa'utti waliin dhuftanii ummata keenya qabsaa'ota gama hundaa waliin fiddanii maal godhuu dandeessan du'a ilmaan Oromoo kan beela akka qawweetti fayyadaman kan akkami hambisuu dandeessan arraan tana raayyaa dheengadda ilma dhiiraa akkasii waliin goggoysaniiti ilmi namaa wanni rabbiin uumeef dhalatee addunyaarra haa jiraatu hanqaana lubbuu isaa fudhadhuu jee rabbiin uume akkasii waliin goggoysanii jireenyi ilma namaa nama jibbisiisaa jechuu galatoomii dhiifama naa godha yoon isinit dheeradheessana of folchaa. Fayyaadee Faatuma. Yolanta, saa restrict godhan jiru, we let you go free. Responsibly saa ofaa jirtan waan gaarii. Ammoo daqiiqaa gabaabduu waan qabnuuf jecha deebisaadhaaf akka yeroo harkattan atitti aani Adam ati guyyaa biraatiif gaaffii ta'e dhiifattu. Oh, okay, walaloo qaba jechuudha. That's good. Okay, galatoma anillee dubbii baay'een baay'isu wanta sin gaafadhu tokkotu jira. Maa'inni jijjiirama jira jettanii jijjiiramni dhufeera jettanii ani immoo jijjiiramni hin jiru jijjiiramni keenya butameera. Oromootu biyya bushaa jettanii Oromoon biyya bushuu maaliif jettanii Oromoon Oromoo ajjeesu Oromoo bakka bu'ee biyya bushu. Kana bakka bineensaatti adamsee ajjeesu ilaalamee hin beekamu argamees hin beekamu. Kanaaf akkamitti mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'etu mootummaa kana immoo waan irraa oolchuun jira jettaniitu fakkii tokko kaastanii atoobisiidhaan kaastanii akkas goonee gargaaruun nurra jira waan akkasii gochuun nurra jira atoobisiin kun konkolaataan kun uummata fe'ee biyya fe'ee deemaa no atoobisiin suni wanjalanyootadha kan inni fe'ee deemaa jiru kan oofus dhaggeeffadha atoobis konkolaataa sana kan oofu wanjalanya shofeeriinis wanjalanya raddaatinis wanjalanya warri tasaafarii mataan isaanii wanjalanyaadha si galee yakkamtoota kanaafi maali faayidaan Oromoon halayyaatti deebuudha akka deeman bakka hin barbaachisu baasuu miti halayyaatti deebisuudha dhaggeeffadhu kun qoosaa miti ummanni keenya baay'ee dararamaa jira ummanni keenya baay'ee rakkataa jira ummanni baay'ee rakkataa jira baay'ee dararamaa hin salphine nu salphisanii warri sin Oromoo jettanii taa'ee nu salphisanii namaa gadi hin godhan addunyaan immoo kan callise maaliif Oromoon baay'ee bakka qabuu fi faayidaa godhaniitu waan gara biraa miti baay'ee qabu kanaaf isaan dirdirii naamnee nu waamne qilleetti galee baasee dhiisee irree kee gaafatti agarsiistu ni mataan isaan dhufaas kadhatee nagaa kan barbaadu kan akka Oromoo caalaa nagaa jaallatu hin jiru. Oromoo namachiisaadha bakka kanaatii fi tokko hin deebiin biyyatti hin deemiin si dhabna si ajjees si nyaatte laa sittan hima. Rasaasaan tun ta'in suumiidhaan si ajjeesu sittan hima gilsitti Alamaayyoo Atoomsaa dhabne Hasan Alii dhabne Galaasaa Dilboo dhabne amma moo'een akka dhufu hin beeku.
Amma yoomitti kan inni yeroo baay'ee waan sammuun keenya rukutama kan jiraannu. Hingaa bakka hingaa gowwummaan hingaa abshaalataa. Abshaalataa gowwummaa waan hin taanedha. Sirni biyya sana keessa jiru sirna mootummaa kan qabu miti. No. Set of hooligans. Sittani maali. Gammachuun dubbateera. በደላሎች የሚመራ ቡድን ነው ያለው እዛ ነጋዴዎች ያሉበት የዩር አድቫይዘሩን ሳኒ ከንሰማኒ ደግና መቃን ኦፍ ነው አም ኖት ፋል ማውዝድ ዋና ከሴቹ ማል ኦፍ የጋዱ ቢየቲን ዴቢን ዮ ዴቢቴ ኢማኬት አንሲ ተራ ለመፋ ሰከራጋራ ከኑበዱን ቀቡ ኡመተ ኦሮሞ ዱን ሰረንጅሩ ኡመተ ኦሮሞቲ ፊ ኢዩኑ ረይራ ኢያ ሞቱማን ኩን ሞቱማ ኦሮሞ ሚት ኦሮሞ ፈሃሳ afaan oromoo hin danda'a nu salphisanii haadhaaf abbaa keenya fixani obboleenya keenya fixani sinitti dhaga'ama ilmi kee bosona dhaqee dha jaarsa baasee ajjeesa ilmi kee deemee dha haadha baasee ajjeesa mana keessatti gubu maani haayil sukkanneessaan kun jibbina akkamiiti kana mootummaa biyya uumu kana mootummaa biyya ijaaru biyya waan nama gaggeessaa deemu hee faashistiin akkasiin hojjenne wanti isaan uummata oromoo irratti hojjechaa jiran haa dhaga'u ittimi display godha Facebook irratti there will be a time one day when time permits the Oromo people will come to their power whether you like it or not. Patience has a limit but not the Oromos. Enough is enough. Enough is enough. እንቁራሪቶቹ ሐይቅ ዳር ሆኖ ቢጮሁ ሐይቁ እነሱ ከመሰላቸው ተሳስተዋል። ለክብራቸው ብለው ዝም ያሉ ብዙ አሳዎች ባህር ውስጥ አሉ። ጸጋዬ ገብረመድህን ለኦሮሞ ክብር ስንል ብዙዎች ዝም ብለናል። If it is necessary we can show him the art and the science of politics as well as warfare. Thank you. Adam dide kharramayiti Adam dide qotu Adam qotu mochisi wala lo qarano angari fu afin qabwa gala wala lefte gafi biti wala lo fi okay okay iskuni nojatu inojatu garu kanatu bare okay nan kabakachi kabandu kachi okay akkam jirtu walaloo gabaabaa tokkoon qaba akkam jirtu oromoo baga nagaa taatanii qoqqobbii koronaa jalaa baga nagaan baatanii guyyattii har'aa kanas ishoo baga dhuftanii bulloo hidhaatii bahee jawaariin argitanii rabbi guddaa nu uume galati isaaf haa ta'u jawaariin hidhaa baasee unii peegennuuf ga'u ammallee hedduu jira mana gidiraa keessa balballitti cufamee hama jaajiin wal keessa dhibeedhaan gidirfamaa yartuuf gantuun aanamaa gariin halkan butamee bakka buuteen dhabamaa yaa rabbi ni dandeessaa situ qabaa furama hiiki ilmaan oromoo siifoo ni danda'ama furi yaa rabbi jabaa rakkoo ilmaan oromoo ganna 150 attam jirta ya jawaar abbaa oromoo hidhaatii baga baate anaa nyaatu yaa qomoo atillee galatoomii as dhuftee nu dubbisuuf dhaqaa gala milkaayii rabbi si haa eebbisu bobbaa kee akka nu badhutti nu mariisisuu feeta mariinis gaaffii qabdi deebii isaa nuu laattaa siyaasaa qabsoo oromoo kan Itoophiyaa soo beektaa isa qofaayyuu miti kan addunyaa xiinxaltaa hundeen rakkoo oromoo Itoophiyaa ta'uu amantaa
qabsooftee qabsoofsiftee qarreef qeerroo toosiftee jabaattee mudhii hidhattee Oromoo first jettee dura qilleensa addunyaa afaan Oromoon faaltee warra likkiin galchuuf jedhe maqaleetti galchitee Oromoonis ni sirbee bookkisee faraggaxe niwukilara ittiin dhooftes dhaxxee lammaatti laatte jijjiirami jedhamtes dhadhaa bidda buute taate har'a yeroo teessee laaltu utuu akkas ta'ee jettee utuudhaaf deebii argattee warri ati amantee niwukilaratti laatte gendeboo irra martee lammichas raatessite muumuuni na dhiifaa nyaatte haceekoos galaafatte ilmaan Oromoo qaroo sumayyuu dabalatee hidhaatti guuruu taate daa'imman ola deemtuu kichuun karaatti cittee har'as akkuma kalee godaansi yoom dhaabbate gidiraan jumlaan dhumuu ittuu nutti jabaate manaaf qabeenya gubuun viidiyoo taphaa taate kanuma Oromoo gubee Oromoon qaqqaammate kanneen daba raawwatanii Itoophiyaa isaa waammatee daba sanyii duguuggaa Oromoo irratti raawwatee rakkoon biyya Oromoo adawwiin Oromummaa Itoophiyaa dhuma taate warra Itoophiyaa faarsutu lammii koo galaafate haasaa keessa nan dhagaa kaayyoo KFO's beekaa Itoophiyaa dimookiraatessuun nagaa Oromoo akeekaa jettanii karoorsitanii nama hundatu beekaa garuu Itoophiyaan baattan guyyoo Oromoo nyaattee eessa seetu suphama kan diina nikkaa taate Itoophiyaan ni haaromtii jettaniitu qabsooftu kan dhiiga Oromoo nyaattee xuruurfattee gabbattu kichuu hidhaatti kuttee ofii nagaa abbaltu kan diiqa keenya seentee Oromoota dhiibattu qabeenya keenya saamtee bunaaf warqee sooramtu kana dimookiraatawaa attamiin akkas jettu warra aangoorra tures kan ol ba'uuf abbaltu hundumtuu diina keenya maaliin jara amantu waan naa darbe yoo laalle erga Oromoon cabee harka bashaatti galee diddaa Oromoon godhu hin ukkaamsani malee tasa nuyi milkoofne huma kutu qacalee dabaa muka keenyaatoo jaruma jala galee Oromoon hin boqonne ni miidhame garmalee baruma dhufaa darbaa goobanaan yoom dhabame yeroo milkoofne jennu injifannoon butame ni yaadattu yoo ta'e Minilik kufe jennee gaafa Iyyaasuun as ba'e shira wayii xaxanii hin turre ni cala'e gaafa nugusa buusanii xalayaa barreeffame ilma dhinsaatu qara'e dabalaa ilmi dhinsaa booda akkan taane ta'e tafarii ilma bantii damisee ilma bultoosi carraa sanatu ga'e Itoophiyaa suphuu yaalanii galatanilleen arganne bara chaartaraa sanas Itoophiyaa jennee dhandhee wareegama ulfaataan chaartera keessaa baane Itoophiyaa kana suphuun tasa furmaatan taane isheenis gadi qoramtee tasa fayyaan arganne Eertiraan irraa citee Maqaleen kophaa galee erbee ofii ciccittuu kutanii gatu malee maal abbaa isheetti seesuphu isaanumatu wal gane akkuman sila jedhe fincila qeerroo Oromoos akka yaanne milkoofne mootora diddaa qabsoo kompiitaratti laannee jijjiirami jedhames qajeelloon hin fullaane duuti ilmaan Oromoo gidiraan hin dhaabbanne adaraa yaa saba koo maaliif irraan baranne fakkeenya tokkoon kaasa
meesuu tana caqasaa akka tilmaama kootti karaa sanatu nu baasa. Waan hundi keenya beennu yeroo mana ijaaranii warri mana ijaarratanii dura karoora baasanii bakka ta'u filanii mi'a qopheeffatanii dagalee fi utubaa mismaaraa fi qorqorroo erga sassaabbatanii jaatanii kadhatanii lafa safaratanii karaa balballi ba'u eessa akka diinqa ta'u abbaa manaatu himata. Waan qophaa'een ijaaruun daboof warra jaatanii mana tokko ijaaru citaas waliin saamanii erga mana ijaaranii kellaanis sararamee ollaa bitaa fi mirgaa erga hunduu baramee erga ofiin of bulchanii gimxoon isaa laalamee yoo fedhan ollaa wajjin jiraachuuf murteeffamee fedhiidhaan murteeffama siin beekaan ni dhabame. Ollaa fi keessummaan lafa abbaan kaa'e taa'a. Diinqa darbee hin ciisu. Dilboon wal keessaa hin jiru. Yoo didanii gitaawaa. Egaa yaalmaan Oromoo Oromiyaaf dursa haa laannu. Sirna bareedaa qabnaa gadaan walaa bulchinu. Qabeenyaaf biyya irratti abbaa biyyaa haa taanu. Mana tokko ijaarraa citaallee waliin saamnu. Erga hunda dhuunfannee ollaallee haa filannu. Yoo irratti walii gallee maqaarra rakkoon qabnu Itoophiyaa jechuu dhiifnes maqaa biraa haa baafnu. Itoophiyaa afaan tokko isi amantii tokko tasumaa hin barbaannu. Itoophiyaa tonu jibbee maaliif kan duukaa fiinnu? Warra Itoophiyaa faarsutu Itoophiyaa ajjeesaa jira. Duris fedhiin hin dhanne lakkii dhiisaa yaafiraa. Nama biraa hin komannu rakkoon nu keessas jira. Dhukkuba keenya beekna qorichi isaas ni jira. Jallaa keenya qajeelchaa wallaalaa fi gorsa hiraa tokkummaa Oromoo cimsaa humna jabaa ijaaraa. Marroo meeqa gabbarre marroo meeqa itti dhabne tokkummaa keenya cimsaa marroo kana gargaaraa. Furmaati rakkoo keenya achuma keessa jira. Itoophiyaa suphuu dhiisaa dilboo sanaas hin feenu. Maal nuwoo Oromoodha. Oromiyaaf dursa haa laannu. Riippaabilika Oromiyaa hundeedhaan gada dhaabnu injifannoo uummata Oromoof. Galatoomii Adam, step forward. Gama Jawaaritti kunna eegasiin booda sagantaan teenya muuziqaan dhiichisaa waliin galatoomaa isin hundinuu fuula bareedaa kanaan warri deebisaa Jawaarii fi Jawaariin kun namoo as jirtan galatoomaa. Namichi kun barsiisaa ta'uu na oolu. Gara biraatiin naan falmuu waan hin dandeenye waan na danda'uun dhufe waan na caaluun walaloon na caalaa walaloon dhukkeen irraa kaase agartanii miti harka dhayaa yeroo ta'u walaloo ajaa'ibaa nu beesse. Barsiisaa jennaan waan tokko na ajaa'ibsiise wanni na yaadachiise. Magaalaan tuni Haramayaa xiqqaa ta'uun ooltu. Piroofeesara Yuunivarsiitii Haramayaa nama meeqaas jira fulan ta'uun oolan akkuma jiran waanumaas jiran natti fakkaata. Dr. Jamal kootu haradhu Yuunivarsiitii ittiin deebi'adhuun jaan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Dr. Jamal warra asitti siya laagale kana at least yeroo sabbaatikal baanillee dhufanii akka barsiisan dhuftee waa hawwatte malee Haramayaan guututti asitti galtee jirti. Manni si onee jira jechuun barbaada. Galatoomaa hayyoonni keenya horaa bulaa dhugatti bakka jirtanitti hawaasa keenya. What makes it unique magaalaa tana bakka baay'eetti hayyoonni keenya hawaasa irraa achi qoorrifatu. Affeeraman malee hin dhufan. Hayyoonni as jiran kuni kan na cinaa jiranis dabalatee warra as keessa jirtan baay'ee yeroo hunda hawaasa hoogganuun hawaasa wajjin hirmaachuun waggaa deeman waggaa this is exemplary. Hayyuun kophatti jiraatu hin jiru hawaasa wajjin jiraata. Hawaasa barsiisee asiin nu ga'e hawaasa barsiisee asiin isin ga'e hawaasa kana osoo hin tuffatiin odoo hin tuulin tajaajiluu keessaniif yeroo tokko harka dhaadhaa fi hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Gara torbaatamoota keessa ni kufnee sagaltamoota keessas ni kufnee 2018 ni kufnee amma maal keessa geenye. Gaafiin jiru look qabsoo waggaa 50
qabsoo ta'e ta'urmaatii wal bira hin qabina xiqqoo laalaa wal bira yoo qabdan comparatively laala nuti bar waan saba Oromoo jedhamu we built it from scratch manguddoota gaafadha maybe isitti gaafa afran qallo gaafa maccaatu lama Oromoo wanti jedhamu almost diigamee ture kanaaf makalee akkam president godhe revive dura uummata dammaqsan Oromummaa sammuu namaa keessatti abaqaalchan san booda reconstruct deefanii ijaaran wanni amma Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Maammoo Zammar fa'aa godhanii irratti wareegaman yeroo ammoo maccaatu lama kiraa godhanii jeneraalota ni hidhan warra akka Daawit Abdii fa'aa Gujii geessanii warra akka Taaddasaa fa'aa Galamsoo geessanii gizootii hidhan Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Zammar ni jeesan you know why that was very critical qabsoo Oromoo keessatti they were working on the mind bofa ajjeesuun sammurraa ijaanis sammuu qaxaqatanii ajjeesan Hayilamaariyaam Gammadaa feeziin suni feezii sammuu Oromoo reconstruct maaliif uummanni tokko dantaa isaatiif akka qabsaa'oo barbaadu taate mataa isaa walitti hidhuun sammuu isaa deeftee ijaaruun collective action barbaachisaa ture jechuudha 75 yeroo jijjiiramni dhufu Oromoon shoora guddaadhaa keessatti hirmaate akka barbaadeetti hin geenye dhugaadha lafarraa argatee jira haa taatu garuu sirni garagalee Oromoo nyaatee warra biraa wajjin dhaabate 91 shoora qaba ture Oromoon waan xiqqoo argate kaleessa waan president godhe sirriitti ilaala peepariitti illee barreessaa jira isiniif hin dhiyeessa 91 Oromiyaa irraa argatee qubee irraa argatee magaaloon birokiraayization kana irraa argate konsiil gootee garuu itti fuufte ammas Oromoo muggeessu 2018 state powerii qabate qabsoon hanga 2018 tti Oromoo irratti qabsaa'aa ture 2018 irratti Oromoo irratti osoo hin ta'in jallaa ofii irratti qabsaa'atu seene irraa argataa dhufe irraas waa dhabaa dhufe garuu hin dhaabanne 3 step forward 1 backward ela anis hin sobu 2020 bakka 2016 jarraweettan osoo baa jirtan rakkoo haaraa jijjiiramni haaraa inni kan jira jechuudha kana internalize gochuun barbaachisaadha gaafiin jabduun garuu waa'ee ce'umsa dhufu hunda keessatti waa xiqqoo irraa arganne waa guddoo maaliif irraa dhabna injifannoo arganne san maaliif konsolidate gochuu dhabna waa'ee kun gaafii obboleessi kiyya reefu nagaafatetti wal qabata maaliif hin paartii seene yela 75 humnas gahaa hin qabnu turre in fact they did wonderful baaroo fi Haayileen fa'aa waa hedduu waan gaarii hojjetan yeroo baay'ee natti hima daarii Haayilee irraa hin arge namku tokko ofii 200 qofatti Oromoon diploomaaf digirii qabu rasan that limited bu'aa irraa argatan 91 mistake adda addaa si hojjetan illee cufaa waan guddaadha fidan without 91 2018 is impossible qubeen osoo dhufuu baate Oromiyaan osoo dhufuu baate magaalamuun osoo dhufuu baate Jawaar Mahammad dhaloota qubee waan jedhamu qindeessee rasaasa malee waan san dalaguu hin danda'u ture 2018 dhiibne onni goone gaafin amma ka'aa jiru reefu kaasaa jirtan am happy gaafilee mukaa dhufu laal nu qofa miti sirnoonni ummanni sirna gabroomsaa irratti qabsaan hedduun yaadadhu empirically hedduun isaanii waan nu mudate isaan mudata biyyoota Afrikaa kan fudhadhaa sirna kolonii irratti qabsaanii bilisa erga bayan booda biyya meeqatu gara dimokiraasii ce'e very very few hedduun isaanii waa lama keessa seenan takka wal waraansa waloo internal civil war alagaa ofirraa oofanii ofii wal waraanu yookiin immoo sirna abbaa irree ofiitti seenan waay jettee hoggaa laaltu if you remember 2016-15 I was obsessed with this kanan yaada ture by 2016 anaaf ifa ture akka sirni sun kufu 2020tti kufne yeetiin hawwaa ture look in 2005 or 2006 dhufee namoota hayyoota keenya walitti qabne 2020tti sirna kanaa kufifnu hoggaa jennaan kana waxaatee opidiyootu erga jedhee nama dhaggeeffatu hin dhabe let's bring them down in 15 years plan goone sirna kufisuu qofa osoo hin ta'in sirna keenya ijaarrachuudhaaf namni dhaga'u hin turre 91-75 2018 jijjiirama finnee jijjiirama san konsolidate gochuu wanni dadhabneef waan hin qophaa'iniif
particularly kuma lama kusadde kanin an keessatti design godhuun hirmaadheen isiniin humna sirna diiguu danda'u ni jaarranne humnaaf tarsiimoo sirna jaaruu danda'u immoo lafaa gaafiin obboleessi yereef kaase qeerroon hin milkooyne qeerroon hanga yaadame ol milkaa'e qeerroo accomplished its mission 100%. qeerroo was a social movement. Social movementiin sirna diiga sirna abbaa irree laaffisee harka micciiree yookiin gurraa buusa yookiin jijjiira malee social movement political power assume gochuu hin danda'u. qeerroon dirqama itti kenname dhibbaa dhibbatti raawwate. Kolaa 16 keessattuu hiriira guddicha booda kitaaba barreessee achi keessatti agartanii hedduun rifadhe hedduun sodaadhe sirnichi hangaan allaalee ol shororroqee laaffataa akka jiru waan argeef atleet kumalee madiidama yoo ta'u taate dandeettii sirna diiguuf qabnu san ka sirna jaaruutiin wal cina oofsifna jee komplimentarii akka ta'u yaadeen. I tried desperately yoo yaadattan Oromo Leadership Convention qopheessine desperately yeroo san clandestine le washee godhaa turre. Desperately political classiin dhufee sirna tokko gadiidu power backii muitu uumama. Sireen immoo amala isiitiin sireen aangoo kophaan bultu. Vacuumiin hin jiru. Ela sirriitti immoo I did what was available to me. Sirnicha diine jaarmaan Oromoo jaaramee aangoo qabachuu danda'u hin turre. Koottaa walitti koottaa jennaan ni didan. I did what was right. Ela ulee bareedaa yoo barbaadde ulee yoo dhabe maxaragaan jiraa miti kamana itti haa ta'u isumatti hirkattee deemta malee callettee hin dhaabattu. Sirnichi sun akka jijjiiramu nan barbaadan ture. Sirna immoo sirna biraa bakka hin buusu. Wanni an hoogganaa ture social movementiidha. Political party hoogganaan turre. Maxaragaan bakka buuse jechuudha ulee kazaraa dhabnaan. Okay? Wanni nama gaddisiisu garuu warri amma naqeequu barbaadu waliin qabee aboo wanti sun dhufuuf deemti. Aangoon harka galuuf deemti. Qophaa'e jennaan. Ummaraatan Starbucksitu macheessee wayyaaneen kufuun deemtuu naan jedhan. I really don't want to go to details because I have them in my diary with evidence of the exchanges. Riski fudhanne yeroo sanitti ni beeytan isin hunduu. Jaaramee xiqqashoo jaarame maqaa Oromoollee guutuutti dantaa Oromootis calaqqisiisuu baatu. Hamataa koo jedhanii opidiyoo qofa ture. Sirni sun jijjiiramuu hin qabu warri jettan hin turre gaafas. Itti deemnee jechuudha. Ani sirna dimokiraasiitti suduudhaan ceena jee wanni akkasii qabaachaa illuushinii akkasii qabaachaa turre. Garuu hammeenya kana keessa immoo ni seenne jee immoo sodaa qabaachaa turre. Kanaaf dhiiroo irra caalaa waanuma facaafate hammata namni. Amma maaliif paartii seente gaafii kana deebisuudhaaf. Cimini nama tokko faayidaa qaba. Cimina yoo taate hayyuun akka Hayilee Fidaan raafee jiru. Organizational capability akka Baaroo Tumsaan raafee jiru. Military ijaaruutti mul'isa abbaa gadaatiif ijaarraa abbaa gadaa namni ga'uun turre. Gootummaatti Taaddasaa namni ga'uun turre. Booda kana immoo hayyummaatti leencoo namni gadi ilaalu hin jiru. What are we missing jenne ogga gaafanne is the institutional capability. Meef duba laala 79 booda darguun dura nu wajjin ture deebi'ee garam gale 92 booda mallasaan ka 92 nu wajjin ture booda garam gale 2018 booda waa'ee nuti institutional capability takka sirna warra aangoo irra jiru sun eemaree dantaa teenya eeysisu yookiin immoo itti fayyadamee dantaa teenya eeysisu jaarrachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf Oromoon wanni amma barbaaddu nama cimaa osoo hin taane jaarmaa cimaadha. 2018 booda ni dhufti carraan ammaas ni dhufti bara.
Gaafa dhuftu institutional capability cima sirna jigsu qofa osoo hin ta'in sirna jaaruu danda'u barbaachisa. Kana gochuudhaaf tokkoffaa jaarmaa barbaachisa. Lammaffaa hoggaan biyyatti galee leete jechuun kuma laa kudha saddeet booda waan ta'e baay'eedha. Qophaa'uu dhabuu keenya. Organizationaliin qophoofne psychologically hin qophoofne. Nu qofaa miti ijoolleen angora jirtullee hin qophoofne. Bitamuu malee binnee hin beeknu. Buluu malee bulchinee hin beeknu. Kanaaf psychologically lammaffaa narratiiviin Oromoodha. Narratiiviin nationalismiin Oromoo anti-state nationalismidha. Anti-thesis of the state. Kaleessa haasa'an ture. Hanga irratti hariiroon if you personify Oromo fi state jiddu jiru is securitized, is militarized. Waan laafaa miti wanni waggaa afran keessa dabraa jirru it is totally new experience. Kana bifa adda addaatiin hayyoonni kana from psychology, sociological perspective, political bifa adda addaatiin sirriitti qoratanii laaluu danda'uudha qaban. Ani waan ati jettu naa gala paartii maa seette kaja'uu fi I want to contribute towards the next phase of the struggle. Sirna jaaru biyya bulchuu danda'u. Capacity, psychology, organization, strategy biyya ofii ittiin bulchan haqa qabaatan qofa biyya bulchan. Goota qabaatan qofa biyya bulchan. Hayyuu qabaatan qofa bulchan. Institutional capability jaaruu irratti fuulleeffachuudha. Kanaaf I think qeerroo fail godhe ka jedhu qeerroon failing goone. Qeerroon accomplish godhe san booda political eliitiin failii godhe. The social movement succeeded. The political organization was not there to step up. Social movement in sirna diiga, political class in immoo sirna jaara. Rakkoon waan tokko dogongorina. Sirni saba isaa ajjeesu kana qofa miti. Sirnoonni Afrikaa keessatti, Eeshiyaa keessatti, Laatin Ameerikaa keessatti bilisum walabummaa booda dhufan hedduun isaanii uummata isaanii fixaa turan. In fact abbootiin irree ka ofiititu ka warra kaanii irra namatti hammaata. Dura qophaa'uu dhabuun rakkoo inni qabu isinitti hima. Nikiwaamee Nikruumaa ni beektanii Gaanaa kana. Sabboonummaa isaa namni shakku hin jiru. Pan-Afrikaanizmis ta'e Gaanaa irratti. Hayyummaa isaas. Ingilizii eegaaree booda borumtaa waan dalaguun beeku ture. Qophiin tokko hin turre. Kanaafuu institutional setup warra eega koloniin deemte booda mentalities, narratives, institutions, strategies kan sirna kolonii itti fufsiisan baay'een isaanii. Kanaaf biyya tokko keessatti abbaa irree ta'anii itti fufuudha yeroo kaan immoo wal fixuudha dhufe jechuudha. Wal fixiinsi baay'een Afrikaa keessatti Eeshiyaa keessatti uumame kanaan dhufa. Wanti nuti experience godhaa jirru akka Oromootti it is not different. Sodaachaan ture sodaatantu dhufe. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf fuulleffatanii deemuun barbaachisaadha. Ka Oromiyaa keessatti bakka biraatti humni addaa saba isaatii isaa Oromiyaa keessatti saba isaatii wal lola dhugaadha. Kaleessa jira qeerroon bosona qofa jiru dhugaadha. Bosona ka seene waraana bosona seene kana marroo caalaa Abiyyii fi Shimallis bosona galche beektu. Marroo caalaa hidhaan ajjeechaan dargaggeessa wareegama meeqaan aarsaa meeqaan jijjiirama fidee abdii guddaa yoo yaadatan deeggarsa jarri ijoollee kun qabaachaa turan barasan. Hamilee cabe dargaggeessi. Hamilee cabuu qofa miti. Dargaggeessi kun bar hojii nuu kennaan jenneeni. Dargaggeessi kun waggaa sirna wayyaanee jalatti waggaa 15 hidhamee beenyaan gaafanne. Biyyuma tana ceesisaa nagaatti fidaa dimokiraasiitti fidaa haqa Oromoo eeyyisaa dhaga jeen. San booda rakkoo uumame irraa kan ka'e ajjeechaan rakkoon kun irra caalaa bosonatti ka galche. Isaan arqallee isinitti hima. Dargaggeessa kana bosonaa ka galchuu danda'u mootummaadha jechuudha. Ajjeechaa dhaabuudhaan waliin mari'achuudhaan wanni buleettiin biyya kaaftee namoonni adda addaa kaaftan qoosaadha. Mana ni beeytanii mana citaa cinaa tokko isaa qabatee boba'u jiru tokko dhaamseetiin kaan dhiisaan hin taatu. Asii dhaamsitu gaafa atas deebitutu kunis as ga'ee jira jechuudha. Keessattuu immoo ibidda kofoo nama ol seene osoo ofirraan dhaamsin kabiraatiin dhaamsaan hin ta'u. Ni fudhatan.
jaalatanii miti dirqamanii fudhatan. Oromiyaa keessatti araara buusuun ni danda'ama dirqamas. Maaliif naan jaa? Harka dhiisa. Diinagdeen laaffatee kufee jira. Itti fufuu hin danda'an. It's impossible. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu amma booda waa lama hin dandeessu. Lola sirna abbaa irree hin dandeessu. Baadhachuu hin dandeessu. Sirna abbaa irreetii fi lola hin dandeessu. Dandeettii abiyyi ofishwalisii kan jechaa jiru. The state, as a state, cannot afford two things. It cannot afford to continue with the civil war. It cannot afford authoritarian system. Lamaan kanaan itti fufayyannaan ni jiidi biyyi sun. Lolaan itti fufayyannaan sirna abbaa irreetiin itti fufayyannaan ni jiidi biyyi sun. Mark my word ni jiidi. Har'a arguu baatan waan nuti waggaa sadii dura isaan akeekkachiisaa turre amma argan. Amma immoo hojii muraasa keessatti argan. The economy will collapse. Kanaaf gara si deemuun isaanii dirqama ta'a. Ka nafsee keetiif jettu waan akkanaa dhiisa Oromoo. Dhiisa waa'ee nafsee namaa. Jeneraaloota Tigraay kana laala. Bakka kan geessan hanga lubbuu namaatiif akkanatti birbinyuu hin dhiifnetti. Jeneraala meeqa as Kaalifoorniyaa irraa Booston irraa dhaqee kan wareegame uummata isaa awwaala keessaa baase. Wantummaan qabsoo Oromoo laamsheessee lafarra harkisanitti himu gaafa dubbiin jabaatte hooggansi xiyyaan na baasiin deema uummata ofii dhiisee. I, Jawar Mohammed, will not do that. Ummata kiyya sodaa fi kijiba sodaa fi soba hin barsiisan. Ummata kiyya keessa taa'eetiin waan inni nyaatu nyaadhe balaa isa dhuftu wajjin aggaammadhe bakka inni gahu waliin gaha takkaa bakkaan isaan gaha takkaa bakkaan gahu irratti karaa irratti wareegama malee sodaa uummata kana hin barsiifnu. Isinillee dhiisaa waan akkanaa isinitti himu dur tokko waan jibbu tokkotti mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraadhu qabsoo jiraachisi wanni akkasii hin jiru. Wareegamteet aarsaa kafalteet qabsoof uummata jiraachifta. Amma booda namni Oromoo Oromiyaa keessaa bahuu hin qabu hin danda'us. Uummata keenya keessaa hin baanu. Ni hidhamna, ni wareegamna, ni gubanna. Nurratti immoo lafee teenya irratti dhiiga teenya irratti kabaja uummata keenyaa biqilchina malee dheessinee sodaa barsiifnee biyya teenya hattutti dhiibnee biraan deemnu hin goonu kana. Waa'ee beelaan wal qabatee dhufe uummata dhumaa jiru kana simply justify godhu. Waan rakkoo jiru hetti at least amma gara kaabaa gargaarsi dhaqutti jira. Amma wanni faranjoota irra wal waqarraa jirru bara deeggadda waa'ee kaabaa haasa'uun keessan sirrii ture rakkoo guddaa ture. Har'a at least lolli yeroo fi taatu dhaabbatee gargaarsi dhaqaa jira. Oromiyaa keessa garuu lolli ka dur daran hammaatee jira. Beelaa fi lola jidduu lola kanaan gara nama miliyoona tokko tuqaa shaniitti buqqa'e Oromiyaa keessatti. Shawaa bahaa, shawaa kaabaa, shawaa lixaa, shawaa kibba lixaa, Wallagga Afran, Gujii, Booran, Baalee gara Magadii. Buqqa'uu isaatu gargaaruu dhiisii namni acknowledge godhee jiru. Kan beelaa jiru ka rooba dhabe qofa miti. Rooba dhabeeti namni ka beelaa jiru bara. Karuma ittiin deemee waa bitatullee qabu manne. Kanaaf bifa hundaan dhiibbaa godhuudhaan Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu dhiibbaa gara godhaa jirra dirqamas godhu dirqamas jechuudha. Oromiyaa keessatti nagaa osoo hin buusin aangoorran turaan biyyan badhaadhina fidaan it's a simple thing. It doesn't add up. The maths doesn't work.
Oromiyaan biyyi qabeenyi guddaan keessa jiru biyyattii san baadhattee deemtudha. Mogolee san cabsitee dhaabbadheen deeman waan yaadamu miti jechuudha. Jijjiiramni dhufee jira jettaa ka jettu aboo jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni barnee poozitiif qofa miti. Waan irree fusinitti misan pay attention. Ani biitti ammaa ta durii mitiin isin jechaa jira. You better pay attention. Sirni amma jirus, hawaasni amma jirus, haalli naannoo saniis, haalli addunyaas saffisaan jijjiiramee xaxama guddaa keessa nu galchee jira. Hojii sammuu guddaa gaafata. Tuttuqaan irra dabraa jira hundaniin beeka jechuun miti hayyoonni akka itti ilaalaniifin appitaayizara godhaafii jira namaaf. Kompleksitii biyya sanii sirriitti hubachuun barbaachisaadha. San qofaa miti. Jijjiirama jiru sunitti himu. Dur sirna alagaa irratti qabsaa turre. Har'a sirna jallaa keenya irratti qabsaa jirra. Garaagarummaa qaba tarsiimuun hordoftu. Namni laga gamaa dhufee yoo horii sirraa haate ganda keessan obboleessa kee yaaddeera kee hunda qabatteeti ariitee cabsitee irraa deeffatta. Obboleessi kee haatee yoo deeme hoo irraa deeffachuu suma gargaaran. Cabsuu irratti garuu aayyoonii fi abboonis waliin galan. Aayyoonni diddi ilma fi it's more challenging internally. Sirna ammaa irratti qabsaa'uun ta durii irraa xiqqoo adda tarsiimoo addaa qabsoo itti fufuu qaba. Tarsiimoo addaa hordofuu qaba jechuudha. Ka otobisiidhaan kaafte. Otobisii rabbi abaareetan osoo hin dhiisee jiraadde maal laga. Haftu garuu hundeen rakkoo Oromoo Itoophiyaadhaa. Atis immoo Itoophiyaa suphuu. Pay attention to what I'm talking about. Theory san hunda dan beekas nan hubadha. Ka qabsoofnu garuu dantaa national interest, dantaa diinagdee, dantaa nageenyaa, dantaa siyaasaa keenya eegsifachuudhaaf. Ka qabsoofne alaabaa dhaabbannee qofa sirbuuf miti. Ka qabsoofne roorroo ofirraa hambisu qofaaf miti. Roorroo booda sirna ofirraa buqqaasuu booda nagaa argachuudhaaf, misooma argachuudhaaf. Haala naannoo saniitiin dantaalee kana kan nu eegsisuu danda'u osoma suphine wayyaa waraabessi jedhan foon harree soogidda nyaattu harreen bushaa oduma yoo nyaatee fixa isinis akkasuma taatan odoo tuttuftan nyaattan ni nyaattami naa bismillah si ijaara kun qabu dhagaye waa hedduu dubbachuun waan nama dhibuuf dhaggeeffadha. Ibiddi garaa keetii na biras jira. However, ammatti akka ati jettu saniin godhe yoo jette keetumaa wali buuta tokko jee. Mi'eeffatere foonarree. Kompleksitii baay'eetu jira. Waan hin jejjeewwatan xiqquma keessatti shasharafa laala. Kanaafi saba keenyaaf ka fayyadu, saboota naannoo saniitiifis ka fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa ta'e. Itoophiyaa duriitii miti. Itoophiyaa eenyummaa tokko afaan tokkooti miti jechaa jiru. Itoophiyaa Oromoo kabaju. Ka Oromoon qeefii irratti bulchu, Somaaleen qeefii irratti bulchu, biyya immoo waliin bulchan jaaruun it is to our advantage. Federal, multinational, federal, and democratic. Maal jechuudha. This is very important. Federalism geography multinational saboonni qeefii irratti ittiin bulchan.
qe'ee irratti bulchanii federaala irratti immoo dirqamas ni qooddatan aangoos qabeenyas ni qooddatan. Democratic. Horizontal vertical relations has to be democratic. Mirgi namoota dhuunfaa kareefu gurbaan kaasus. Mirgi walootis kabajamuu danda'uu qaba. It has to be multinational, federal, democratic Ethiopia. Continuity of the state has to be assured. Continuity because it serves us. State disintegrate goona, nutu disintegrate goona. Kana saalfadhe irra siniga qabu. State itti fufsiisuudha qabna. Federalismii eeguudha qabna. Negotiate irratti goona. Dimokiraateessuu danda'uudha qabna. Amma osoo waggaa fuuldura waggaa 5 dura kan isiniin jee nama mormuu dandeessan. Sirnummaan wayyaanee aangoorraa habuutu malee nagayaas bilisummaas ni arganna jechaan turre isin. Jallaan keessan dhufee maal isin godhe? By the way, yoo dimokiraateessuu baatte Abiyyi buuftee Jawaar yoo keesse you have no guarantee of freedom and democracy. You will not have it. Ilmi namaa keessattuu hoggaa paawara qabaate sheexanaatu wajjin aangoo qabata. Yoo waan harka ittiin micciirtu hin qabaatin hoggaa mataan dhukkubsitan. Gaafa mataan dhukkubsitan isin keessa warra arraba dhedheeratu laaleetu maan namicha walaloo dubbisee sanfaa fuudhee hidha darbaa jechuudha. Maaliif ciqiciqiin isaa mataan nyaata ree? Bar namni aangoo qabatee namni fedhii isaatiin abbaa irreetiin taajee aangootti ba'u hin jiru. Namuu barra osoo namni hundi ulee malee qawwee malee callisee taa'ee fi numa gammada. Garuu aangoo irra waggaa ol ba'e isin ciqiciqiin dhiiftan inni aangoo biraan hin dhiisu. So democracy is our guarantee jechuuf hin barbaade isinitti dheeressee laal Oromoo. Waan hin godhu jiru isinitti himan. Waggoota lamaan dabre kana turaamaa guddaa keessa dabre waggoota afran dabre kana. Tokko ana bar gaafii qofaa miti kan hin keessanii kennu akka isirraa buqqaaftaniif. It's a therapeutic by itself. I want positive energy to come back to our society. Gaddaa fi aarii qofaan osoo hin ta'in emotion keenya xiqqoo to'annee rationally yaaduu eegaluu danda'uu qabna. Takka wanni godhaa jiru taa'uun oolu kanaan kana. Lammaffaa waan isin jettan ni beekan. Ayyoon xiyyanatti himti obboleettiin xiyyanatti himti waan jettu kana. Si caalaa loltee jechuudha. Libaanota irra facaaftee himti. I know it. Kan beene haa beekuu fi laayivii si dabarsaa jechuudha. Ka dhaga'uu qabu anaa miti. Suma qixan jira. Ka dhaga'uu qabu haa dhaga'u. Lammaffaa anti-intellectualism. Biyya san keessa dhufaa jiru kun. Simplistic bifa ta'een. Adiif gurraacha abaluu fira abaluu diina abaluu balleessa abaluu maali godhame jabu san bira dabarree deeper analysis a more comprehensive solution barbaanna furmaata bal'aa saniif immoo xiinxala gadi fagoo godhuu qabna xiinxala gadi fagoo immoo an laayibraarii dhaqee osoo hin ta'in isin wajjin mari'adhe deemuu danda'uu dan qaba jechuudha. Kanaaf mariin amma godhaa jirru we'll go deeper biyyattis itti fufna we'll go deeper. We'll find our way out. Ergaan dhumaas ni qabu. If you have to take one thing home today, as a community, as a nation, we are experiencing a new phenomenon that's totally new to us. Qabsoota waggaa 50 keessatti waggaa 4 ni adda haaraya. Angaarii hamtu jechaa hin jiru. Marsaa itti aanu irratti gaaroommina waan irraa argannees ni jirti hin jirtu sin hin jiru. Waan arganne hedduu jira. Ni gartan waggaa dhuftan. Wanni isin gaddisiisu wanni argannes ni jira. Waan arganne san immoo wal jala balleessaa deemaa jirra. Skeleton. Yoo security bifatta wanni argame ni jira. Gara fuulduraa waan arganne jabeeffachaa, hanqanne itti guuttachaa, wal dhaggeeffachaa, wal gorfachaa gara fuulduraa yoo deemne ifiifis waa Itoophiyaan moggaa yaaddan waan warra kaabaa qofa yaadinaa jiran miskiinni nu daran cunqurfame
dantaa diinagdee siyaasaaf seekuritii hin jeemi. Nu bar dantaa diinagdee guddaa naannoo sanitti eenyu wajji qabna beeytanii Soomalee wajjini. Waa'ee nageenyaa waa'ee biyyaa hoggaa so'inu gara tokko qofa ilaalina ija lamaanii nu ilaala. Uummata kibbaa kana yoo fudhanne gara maarkeetiitiin haa taatu gara seekuriitiitiin haa taatu nu barbaachisan. Akka ammayyaa aarree gara tokko qofa laallee hundoonni walutti yoo deemne rakkoo hedduu keessa seenna. Kanaaf warri magaalaa kanaa hedduu galatoomaa marii hedduun irraa gammadeen godhee gara fuulduraas ni dhufa walumatti dadachaanaa hawaasa keessan cimsaa. You know what makes me proud about these small communities? Xiqqaa jettanii ofitti uffattan masgiida qabdan, charchii qabdan, professional association qabdan. We are building nation brick by brick. Hedduun jaan qabinaa tiyoorii gurguddaa sana. Oromiyaa ijaaruu barbaaddanii? Ta guddoo san hedduun hin qabinaa. Oromiyaa ijaaruu, Oromoo ijaaruu yoo barbaaddan afoosha teessan cimsadhaa. Community teessan cimsadhaa. Charchii teessan cimsadhaa. Masgiida teessan cimsadhaa. Individually baradhaa. Hojjetadhaa. Amma 30 ashkara taatanii itti buufinaa. Biizinasa mataa keessanii banadhaa. Because a nation is built of individuals. Capable, successful individuals waggaa walitti dabalte successful nation qabaata. Individually successful ta'an association, a team, even a small team cimaa qabaata jechuudha. Oromiyaan gara fuulduraa jaarmaa xiqqaa kanarratti hundooyti. Hedduu jaaraa jirra biyya keessatti akka miti bara. Amma akkasiin jettanitti waa hundi hin danda'amu. Dukkana keessatti illee danda'anii bara abboonni keenya. In 60s, in 70s, zamana interneetiin hin jirre, zamana xalayaa Adam Haji Adam baal irraa fidu sanittis waa hedduu jaaran. Arrammoo waa hedduu jaaru jirra Oromiyaa keessatti bahaadhiyaa kaabaa kibbatti a lot of things we are doing it. Saniifin I am going back. Because I want to inspire people. I want to work with people to build our country brick by brick. Rafa gadheetti iyyuu osoo hin ta'in keessa taa'ee waliin dalaguudhaan. Hoggaan an jaarmaa siyaasaa jaaruu deemu professional organization adda addaa hamilee argataa deema jechuudha. Sagaltamoota keessaa fi early 2000 dongorri keenya guddaan jaarmeenninis hoggansinis biyya beeti ummanni bilisummaan jaaramuun helikopteraan nu dhuftu osoo jiru amma 20 honga'ee taa'e. Hojiin guddaan nuti Oromoodhaa goone lama. Tokko qalbiin Oromoo qeerroo irratti Oromiyaatti akka deebi'u goone. Lammaffaa jaarmaa biyya kana mataa isin nyaatu hunda walii guurreeti biyya galche. Sanii as nagaa argattan isinis. Ammas hin dhufnu laala. Ammallee rabshaaf nu yaamtanii hin dhufnu nu. Biyyuma teenya keessa jiraannee biyya teenya jaarraa. Hedduun isin jaaladhaa. Hedduun na mirkaasitanii nagaa naa bulaa. Wama gabaaf ture asuma dhaabbachuu dandeessa gabba'uu hin dandeessanii hedduu galatti joora yeroo isaa fudhatee humna jabduu dhaamsee jajjaba magaalaa biraatti kanneen qaree isinitti rannee jira. So sababa gammachiiftee jira na fakkaata mee itti deebisa harka naannawaatii jala ta'uu ni jira kennuuni. So